keessaniyyuu rabbi keessan osoo sodaattan jechuudha. Rabbi keessan sodaadhaati jechuudha. Sagalee koo kana sheer naa godha. Maaliif hojjettan anasitti jechuudha. Wallahi dadhabee jira, oftumamuu jira. Jarna tumaaru ejensiin kiyya immoo naa deemsaan jirtu jechuudha. An ofii kiyyaa asitti dhuufani ofii kiyyaa dhukkubsachaa jira. Hedduu takka dhukkubsadhaara. Mana akimii guyyaa 5 ciise. Guyyaa 5 ciise hin bahe mana akimii jechuudha. Kanarraan kana fe nyaanni hin jiru. Nyaata naaf hin kennan osoo nyaanni jiru. Nyaata ofii kiyyaaf hojjetadha jechuudha. Nyaata ofii kiyyaaf bitadha. Ani immoo jechuudha ofii kiyyaa hin danda'u. Birri of harkaa hin qabu. Mana akimiitti biteera. Dallalaan takka immoo naa deebisaan jirtu. Kanaafuu yoo dollaa irraa ba'e yoo wayi ta'e illee jechuudha. Adaraa keessan sheer naa godha. Adaraa keessan rabbi janaati. Innaan mana kanaa ba'uun barbaada. Mana kana na baasa. Yoo illee yoo warra kootti galuu barbaada. Annagaa kootiin kanaaf rabbi jana sheer naa godha. Daqiiqaa muraasa qaba. Kan ani jiru immoo chaarjaadha. Duubaay keessa jechuudha. Imaaraatu jira. Imaaraat keessa immoo chaarjaan jira jechuudha. Lookeeshinii kiyya namaaf hin erga. Naaba bannaataachuu rabbi jedhaate. Hai carraa ijoollee shamarran keenya biyya Arabaa jirru. Obboleettiin keenya kun akkuma anaa akkuma si'iinan dalagadheettee biyya Arabaa dhuftee biyya Arabaa keessa immoo Dubaay jirti mucayyoon kun na dhukkubee jira. Nyaanni illee mana hin jiru. Nyaata hin qabanii. Maaloo asii na baasaayi. Birrii kiyya illee hin qabu. Birriidhaan bitadha. Takka birrii kiyyaa bitadhee tan hojjetadha. Asii na baasaayi jetti. Hedduu nama gaddisiisa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa. Bakka jirta itti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Galata waaqayyo isin illee baga nagaa taatan baga naa jiraattan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyyaa warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawwataata sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtanis galatooma ulfaadha isin jedha. Egaa hordoftoota kiyya kaa'e akkuma beekamu ka obboleettiin keenya toni akkuma anaata akkuma si'iitii hedduu takkanii rakkadhee jira. Iddoo jirtullee Dubaay akka chaarjaa taate himteerti. Namoonni gargaaruu dandeessan ijoolleen keessattuu Dubaay jirtanii ijoo kana gargaaraa maaloo na gargaaraa jechaa jirti. Na dhukkubee ture akkamitti illee birrii kiyya ofiifan kaffaladhee jettaa jirti. Hedduu takka garaa nama nyaate ijoolleen teenya jechuudha rabbi. Maaliif baay'ee ijoolleen biyya hundatti dararamaa jirti. Amma nuti biyya Soodii qofa hojjaan Soodii haa abaasuu malee bakkuma hundatti jechuudha. Beeruutii, Joordoonii, dhugaa Kuweet kana fayyaboo Kuweet takkaa dhaga'een beeku ijoollee Kuweet keessatti dararamte. Malee kuwwan akka dararaan isaanii huma jira jechuudha. Anna baay'ee na dararaa jiru jechaa jirti. Adaraa keessa namni mucayyoo kan dandeessanis mana sanii baasati yookiin haa biyya galtu yookiin immoo mana haa qayyarattu jechuudha. Walumaa galatti yoo dandeessan waan akkasii gochuu yaadaa isiniin jedha. Hedduu namatti dhagahama dhugaa rabbi ijoolleen keenya jechuudha waan biyya ormaatti ta'aa jiranii. Maaliif anis soo ta'e si soo ta'e inni dalaganna jenneeti kan biyyaa baanu malee wanta akkanaa yookiin nurra ga'amati. Garuu immoo ta'e waliif mirmachuu qabna kaanuti obboleewwan keenya malee walirratti duuluu hin qabnu. Fakkeenyaaf namoonni walirratti duultan baay'eetu jira jechuudha. Maaliif akka walirratti duultan hin beekan? Maaliif ijoolleen akkanaa jechuun manni gaarii fi badaatu jira. Ijoollee amma fakkeenyaaf ani mana kuni manni kiyyaan taa'u kuni baay'ee gaariidha. Hedduu bareedudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Bakka anaaf bareeda ta'eef hunduma keessanii bareeda. Hin ta'u kuni hundi keenyaaf bareeda ammatti. Mana baarii badaa jira ijoollee. Manuma ati silkii qabachuus hin jaalanne. Manuma ati ofii garuu sarratanyaa fudhatu kan sarratanyaa hin jaalanne jira. Dhugaa waaqa anna ajaa'iba gisee tokko gaafii kanatti ta'u jara kana keessatti silaan hin jaalatani. Maaliif erga sarratanyaa hin jaalanne maal gochaa fudhatu? Maal erga sarratanyaa hin jaalanne jechuudha. Maal gochaa fudhatu? Maaliif fudhatu? Erga namoota ishiitiin kenne maal gochaa fudhatu? Sarratanyaa fudhatanii maqaadha moo maalidhaan? Biyya keenyattis waluma fudhachaa sarratanyaa hima jira. Hojjettuu mana keessaa hin jirti. Akkasuma immoo kan dhiirrillee hojjetaa hin jira. Garuu akka naamati jechuudha. Ilmoo ofiitii olitti qabanii biyya keenyatti. Garuu biyya kana keessatti maal akka ta'e hin beeku. Sarratanyaa jechuun isaan jara kana biratti saree macarashaa saree nu kabajaa abdi biyya keenyatti. Biyya keenya itti biyyoota gurguddatte keessatti saree dhabeessu sadarkaa tokkoffaa qabu dhugaas hin jedha. Daa'imaaf saree sadarkaa tokkoffaa abdi biyya gurguddatte keessatti jechuudha.
Dhugaatiin jedha saree nama kan laaltu jaan jechuudha. Sareen kabajaa qabdi biyya Oromaatti. Garuu nuti saree san illee hanqanne jechuudha. Biyya Arabaa keessatti saree hanqanne jechuudha. Saree dhaaduu biyya Oromaa keessatti kabajaa qabdi. Garuu nuti saroota san illee hanqanne jechuudha. Biyya gurguddate keessatti mee ijoollee dhugaa waaqa gaafadhaa warroota biyya gurguddate keessatti jiran. Sareen mee sadarkaa lammaffaa irratti sadarkaa tokkoffaan daa'imaati. Sadarkaa tokkoffaan daa'ima mirga daa'imaati tokkoffaan lammaffaa sareen itti fakkaata sadaffaan dubartiidhaati. Arfaffaan akkas warqee haa ta'u. Dhugaa sareen bakka guddaa qabdi biyya guddatte keessatti jechuudha. Arafa osoo hin taane biyya guddatte biyyoota gurguddatan keessatti Awurooppaa Ameerikaa Milaanaa keessatti. Garuu biyya keenyatti biyya Arabaa kana keessatti nuti sarratanyaan saree masaa illee hanqan. Saree echaa geenyaa miti malee. Maal ilma namaa maaliif kabajaa qaba bara. Nu kabajanii nu bulfachuu qabu akka nu hojjennee fi bulu ta'uu qabu bara. Gad akkuma sareetti nu ilaalu jechuudha. Nuti silmuma namaarraa dhalan. Hiyyummaas qabaannu fayyaa qabna galata waaqayyo kan fayyaa caalu hin jiru. Garuu akkuma saree sanitti illee nu ilaaluu dadhaban jechuudha. Innaa kanaaf biyya Oromaati uumaa namaan gootu jaalattis taatu gaaris taatu baddoos taatu biyya keenyatu gaariidha. Kanaaf adaraa keessa waliif sagalee ta'a. Adaraa keessa wal bira hin darbina. Dhugaa waaqa obboleetoo ta'u wal bira hin darbina. Atis na bira hin darbina. Anillees bira hin darbu. Maqaa wal bira hin darbina. Keessattuu ijoolleen mana madaamiin jirtan ijoollee akka itti rakkattu bira hin darbina. Dhugaa waaqa jechuudha. Maaliif hojjechuu baanee dalagachuu baanee bakka hojjennee dammoota keenya nuu kennuu qabu. Hojjennee dammoonni keenya nuu kennamee nus hojii isaanii kabajuu qabna. Sa'aatii isaanii eeguu qabna. Annaa akkasiin jedha hordoftoota kiyya. Wanti keessaanuu ijoollee keenya kana yoo dubbannee finnu jechuudha. Baay'ee nu guba baay'ee nu aarsa jechuudha. Maaliif ofii kootii yoo mana gaarii jiraadha ijoolleen obboleewwan koo hedduu kan rakkachaa jiran hedduudha jechuudha. Annaawwan ijoollee akkasitti argu anusoo ta'e bakka san bu'ee baay'ee mimmaana qaba rabbiin danda'u maaliif an akka saayii sayituu hin danda'u jechuudha. An obsan qabu maal akka garuu obsa na barbaachisan jedhaanis garuu numan obsalleedha obsa qabuun toba baqa baay'een cannaqaman jechuudha. Sammuun koo akka malee na ta'a jechuudha. Dhiphaadhaani si jamarni kan biraa isaa ijoollee yoo madaamin tun ajajannaan guyyaa san waan san gaariin hojjedhu baran waan sani dhugaa rabbii siin jedha obboloota koo ani yoo ishee na ajajan taanaan jechuudha. Kalas wanti sun akka gaariin hojjetame beeki. Nyaatas ta'ee mana qulqulleessu ta'ee waan barbaade maan taane waan san akka gaariin hojjenne beeki. Ni jedhu gaarii ila irra fiigaa nyaata illee yoo ta'e ilaali maaragiin hojjedhu akka yeroo duraa hojjedhu sin hojjedhu. Manallee jechuudha akkan duraan qulqulleessitu qulqulleessu. Waan ajajisan akkan duraan godhutti hin godhu jechuudha. Maaliif anuu nan beeka maaliif ajajin jedha baqa waan hojii kootii natu beeka jechuudha. Si jammarraan naan dadanii maaliif baqa nan beekas waan ta'eef keessas ture sirtan beekaa si jammarraan daa'imas irra caalaa baqa waanuma barbaadan qofa ajajitu malee kana nu godhi akkasii godhi kana qulqulleessi mana kana qulqulleessi maaliif qulqulloofni maaliif akkas hin taane kafanni maaliif tokko fanni kaman maaliif miicamne akkasiin sun hin jiru mana keenya keessa jechuudha. Kanaaf maal siin jechuu barbaadanii nan aaraa siin jechuu barbaade rabbi hin danda'u maaliif bakka namni keessa gaafa turtu bakka hin beekta kaayyoo keetiif hojii kee hin beekta mana kee qulqullina hin beekta kafara keetus hin beekta nyaata kee hojjechuu hin beekta maali kashiisii ajajuuf bakka nutis immoo ulaagaalee san eeguu qabna ijoollee dhugaa siin jedha shamarran keenya illee ulaagaalee san eega rabbi ulaagaalee san eegaa jechuudha. Bakka waan si barbaachisu hin beektaa miti amma guyyaa maal akka hojjennu hin beekta. Bakka nyaata isaanii yoo ta'e immoo nyaata waan isaan barbaachisu gaafatteetu hojjetta kan immoo salphaadha. Kanaan booda mana kee qulqulleessitaa kafana kee miicitaa hin tokkostaa wanta madaafni wal geessu hin jirtu barre.